jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network Oborraa Global Media Network irraa oduu saatanaan sintimaa oduu waliin ambadaasaa Jaafari. Ajjacha waraana mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan Wallaggaa lixaa Ona Hariyaa ganda Garjoo jedhamu keessatti dargaggoo maqaan isaa Iddoo Isaa Mokonnan jedhamu waraanni EPP bakka inni taa'aa jirutti badii tokko malee rasaasaan rukutee ajjeesuun gabaafameeti jira. Kibba Oromiyaa Arsii lixaa Araddaa gada Basaasaa Ona Tuujjoo Waaqxeeraa keessatti mana barumsa sadarkaa lammaffaa keessatti mormiin barattootaan gaggeeffameeti jira. Dhaadannoo birmannaa Oromoota Walloo agarsiisu akkasumas kan ajjechaa suukanneessaa Oromiyaa keessaa balaaleffatu hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'uu barattootaan mormiin cimaan gaggeeffameeti jira. Qaamoleen EPP hiriira kana bittinneessuuf waraana isaanii barattoota irratti ajajuudhaan reebaa gariis hidhanii akka jiran maddeen keenya gabaasaniiti jiru. Duguuggaan sanyii mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Hanga ammaatti dargaggoonni hedduun kan wareegaman ta'u yoo ta'u kanneen maqaan isaanii nu bira ga'e haala armaan gadii kanaan kan isin bira geenyu ta'a. Duguuggaan sanyii mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti labsame guutumatti milkaa'uu dhabuu baatus lubbuu fi qabeenya hedduu mancaaseeti jira. Haaluma kanaan wareegamtoonni hanga ammaa maqaan isaanii nu bira ga'an keessaa aanaa Hartummee Forsaa irraa Husseen Saidoo yookiin Husseen Baalee ganda Faallee irraa Marrootti galee achumatti wareegame. Ahmad Muhammad Gilaad ganda Dheeraa Jaalaa irraa Caffee Didootti wareegame. Umar Iggoosoo ganda Abbooyee irraa Kamisetti wareegame. Umar Muhammad Musee ganda Daalgoo irraa ganda Cirriitti galee achumatti wareegame. Ahmad Hussein Diingoo ganda Habiyyoo irraa Caffee Didootti wareegame. Abdallah Omar Boruu ganda Habiyyoo irraa Caffee Roobaatti galee Cirriitti wareegame. Ahmad Hussein Boruu Habiyyootti wareegame. Hassan Hussein ganda Daalgoo irraa Cirriitti wareegame. Umar Ahmad Adeedee ganda Caakaa irraa ganda Didootti galee achumatti wareegame. Muhammad Said Sheekh Hassan ganda Cokorsaatti wareegame. Abdoo Alijii ganda Cokorsaatti wareegame. Maqaa wareegamtoota aanaa Jiillee Dhummugoo ganda Waarsaa Qurqur irraa ammoo Sayyidee Muhuu Gurraacha, Umar Sheikh Hussein Gurraacha, Hangudee Haji Aliji Muhammad Musee, Hamme Muhammad Abbay, Sheikh Musa Ibrahim, Sharif Ahmad, Fateh Kallichaati. Bakki itti dhumanis achuma. Aanaa Jiillee Dhummugoo ganda Baalchii irraa ammoo Madoo Biyyaa, Hassan Abbaanur, Aliji Ahmad Sheikh Umar bakki itti dhuman aanaa Zutiiti. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO'tti bana qabamee hidhame obbo Baatee Urgeessaa waayillan isaa waliin mana murtiitti dhiyaachuun gabaafame. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Guyyaa kaleessaa bitootessa 23,2021 itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO'tti bana qabamee hidhame obbo Baatee Urgeessaa waayillan isaa waliin mana murtii Burraayyuutti dhiyaachuu gaazexeessaa fi qondaallee ABO obbo Waaqonoolee fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniiti jiru. Akka Waaqonoolee qondaallee ABO ibsetti obbo Baatee Urgeessaa Gafarsoo Dabalaa konkolaachisaa Wandisuu Abdulqaadir mana murtiitti dhiyaatanii jiru jedheeti jira. Gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Baatee Urgeessaa konkolaachisaa isaa waliin mana hidhaatti jaallan qabsoo isaanii hidhamanii jiran gaafachuuf deemee bitootessa 20,2020 takka qabamee hidhamee kan turedha. Hidhamuu itti gaafatamaa sabquunnamtii kana ilaalchisuun tibbana ABO'n ibsa balaaleffannaa hidhaa fi hiraarsaa baaseeti ture. Qondaalli ABO Waaqonoolee mana murtiitti dhiyaachuu namoota kanaa kan barreesse akka ta'es guyyaa kaleessaa mana murtiitti poolisiin yeroo dhiyeessu wantoonni Baatee fi konkolaachisaa isaa Gafarsaa irratti poolisiin shakke jedhee dhiyeesse hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Burraayyuu jiran akka isaan jeeqanii fi jeeqsisanii isaan baasuuf yaalii godhaniiru kan jedhuu fi waboo waliin hidhata godhatanii hojjetaa jiraachuu isaanii mana murtiitti poolisiin himuun beellamni dabalataa qorannoof akka isaanii kennamu gaafatamaan mana murtii waliigalaa Burraayyuu himata
himata poolisiin dhiyeesseef beellama dabalataa guyyaa 9 booda gaafa bitootessa 23,2013 akka lakkoofsa biyyattiitti kenneeti jira. Waan garagaraa nama yakkanii hidhatanii beellama yeroo dheeraan nama deddeebisuun Itoophiyaa keessatti baratameeti jira. Namni tokko yakka tokkoon alatti waggaa tokko ol mana murtiitti deddeebi'a bilisa gaafa jedhame illee hireen badii malee mana hidhaatti dararamaa turuun waan baratamedha. Addatti hooggantoota ABO hedduu waan qunnamaa jirudha. Balaan ibiddaa baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Meessoo gaara Asabootitti qabachuun to'annaa ummataatiin ala ta'uun gabaafame. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Balaan ibiddaa baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Meessoo gaara Asabootti qabachuun to'annaa ummataatiin ala ta'uun gabaafameeti jira. Balaa ibiddaa kanaan manni amantaa gaara san irratti argamu gaaga'amuu mala yaaddoon jedhus uumamaa akka jiru odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Baatii boodaan kana Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti ibiddi ni qabata. Keessattuu bosona keessatti balaan ibiddaa hoggaa ka'u to'annaan ala bahuudhaan gara manneen jireenyaatti suquun balaa sun waan baratamedha. Balaa ibiddaa kun wantoota garaagaraa bosona keessatti uumamaa ture. Balaa kanaaf sababoonni akka kanaan dura baratametti adamsitoota hoggaa ta'an bineensota fooneeffatanii ittiin argachuuf bosonatti ibidda suuqu. Ibiddi sun hoggaa qabatee jedhee bosona san guutumatti sadarkaa daaressuu irra ga'u. Wantoonni akkanaa godaansota bineensotaaf karaa bal'aa banaa ture. Bineensota alatti simbirrootaa fi allaattiiwwan bosona Oromiyaa keessaa akka godaanan taasisa. Qubatinsa bosona kana dabalatee hongeen akka buutaa'isa. Balaan ibiddaa gaarreen Asaboot kun jiraattota dhaamsuu tattaaffii hedduu godhanis dhaamuu diduu isaatu gabaafamaa jira. Dhaamsini jedhanii yoo deeman ammas deebi'ee akka bobba'us odeeffatameeti jira. Balaa ibiddaa qabatamee dhumuu diduun kun yaaddoo guddaa jiraattota bakkichaa ta'uu isaa odeeffanneeti jira. Ibiddi gaara Asabooti qabate kun hanga guyyaa har'aatti akka hin dhaamnes dubbatameeti jira. Ibiddi kun guutumatti gaara Asaboot walgahee akka adeemaa jirus tilmaamaniiti jiru. Manni amantaa Ortodoksii Gidaamii gaara san irra jirus ni gubata jedhamee yaaddoo uumeeti jira. Mana amantaa fiixee gaarichaa irra jiru ibiddi marsee akka jiru himameeti jira. Abbootii amantaatii fi hawaasni dhaamsuuf tattaaffii guddaa godhanis ibiddi kun garuu ammoo to'annaa ummataatiin ala ta'uu maddeen keenya gabaasaniiti jiru. Dhumarratti oduu biyyaalaa. Biyyoonni lixaa kanneen akka USA, UK, Kanaadaa fi gamtaan Awurooppaa dhiittaa mirgoota namummaa Musliimoota Uiguur irra ga'aa jiru mormuudhaan Chaayinaa irra qoqqobbii kaa'uun dhagahame. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Biyyoonni lixaa kanneen akka USA, UK, Kanaadaa, gamtaan Awurooppaa dhiittaa mirgoota namummaa Musliimoota Uiguur irra ga'aa jiru mormuun Chaayinaa irra qoqqobbii kaa'uun dhagahameeti jira. Chaayinaan Musliimoota Uiguur kanneen baay'inaan uummata biyyattii keessaa lakkoofsaan muraasa jedhamee adda hiitee mirga isaanii sarbaa jirti jechuun komatamuu erga eegalte bubbulteeti jirti. Mootummaan Chaayinaa kaaba lixa biyyattii bulchiinsa Zhejiang keessatti mooraa bal'aa ijaaruun hawaasa musliimotaa kanneen keessatti hidhuun akka jiruu fi achittis reebicha hamaa irra gaggeessuun humnaa ol hojiif dirqamsiisuu fi haleellaa saalqunnamtii gaggeessaa jirti jechuun biyya komatamaa jirtudha. Chaayinaan gama isheetiin gamtaa Awurooppaa qofaaf deebii kan kennite yoo ta'u qondaalota gamtichaa irra qoqqobuudhaan dhiittaa mirgoota namummaa raawwatamuu waakkatteeti jirti. Mooraan ijaarame bakka ittiin akkaataan shororkeessummaa qolatan itti baratamuudhaas jetteeti jirti. Ministeerri dhimma alaa UK Dominic Raab akkaataan qabeensa musliimoota Uiguur yoo ilaalame sarbaminsa mirgoota namummaa isa hammaataadha kan walgituumi jedhaniiti jiru. Gamtaan Awurooppaa erga bara 1989 as sababa dhiittaa mirgoota namummaa Chaayinaa irra qoqqobbii keessa hin beektu. Bara sana humni waraanaa Chaayinaa namoota mirga dimokiraasii dhugaa akka dhufu gaafachuuf hiriira ba'an irratti haleellaa raawwachuu turuun gamtaan Awurooppaa qoqqobbii Chaayinaa irra kaa'eeti ture. Qoqqobbiin biyyoota lixaa Chaayinaa irra kaa'ame kun dhorkaa balalii xayyaaraa imalaa fi qabeenya maallaqaa akka hin sochoone ugguruu yoo ta'u kunis qondaalota Zhejiang keessatti mirga musliimoota Uiguur sarbaa turan irraa kan xiyyeeffatudha. Yakka musliimoota Uiguur irra raawwatamee jiru dhiittaa mirgoota namummaa isa hammaataa kan bara kamiyyuu caalu kan jedhan ministeerri dhimma alaa UK'n Dominic Raab addunyaan dhimma kana callistee ilaaluu hin qabdu jechuunis dubbataniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa USA Anthony Bilan gama isaaniitti Chaayinaa yakka duguuggaa sanyii fi haleellaa dhala namaa irratti raawwataa jirti jechuun raawwatamaa jiraachuu gaafatamuu qabdi jechuunis dubbateeti jira. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa ibsa baase keessatti haleellaa musliimoota Uiguur irratti raawwatamaa jiru mootummaadhaan kan durfamudha. Itti yaadamee qondaalota biyyattiin kan raawwatamaa jiru jechuunis dubbataniiti jiru.
Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduun guyyaa har'aatiif qabnu hammanumaa qophiilee Oborraa Global Media Network waliin turtii gaarii.